Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hiyya qaqqaalii guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu akkam jirtu isiniin jecha warroonni jalqabaaf dhuftan ani sabahaddiin Oromaanii akkasuma like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Warri ammoo irra deebiidhaan gara YouTube channel keenyaa dhuftan galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas YouTube'n keenya YouTube barnootaati waan haaree guyyaadhaan finnee irratti isiniif gaddiifna. Akkasuma like share subscribe godhuudhaan nu hordofaa hamilee nuuf tahaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Amma immoo har'a wanni isiniif qabannee dhufne akkaataatti paaswordii naannoo keessan jirtu karaa salphaadhaan cabsitanii itti seentanii itti fayyadamuu dandeessaniin isin agarsiisa. Maaliif namoonni paaswordii wallaaluudhaaf waata itti fayyadamu wallaaluudhaaf irraa kan ka'e shabakaa dhabanii rakkachaa akka jiran naaf galaa. Akkasumas anilleen furmaata kanaaf yuutuubni kiyya kunilleen haarayaa na deeggaraa na cinaa dhaabbadhaa. Linkii isaa bakka hunda Facebook kiyya jala TikTok kiyya jala hunda ni jirti. Linkii isaa san gattuqaa yoo viidiyoon kiyyalleen isinitti toluu baate subscribe na godhaa. Na hordofaa na jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasuma mallattoo notification san al dagatinaa akka viidiyoon alloo gootanii viidiyoon nuti gadhiifnu guyyaan akka isin bira geessuuf kanaan nu hordofaa isiniin jenna. Amma immoo maaliif barnoota hedduu isin barsiisaa jirra. Garuu barnoota keenya kana kan isin darbe YouTube keenya jala gasseentanii laaltanii irraa fayyadamuu qabdan isiniin jenna. Akkaataa emailatti banatan akkaataa wanni martuuchi jala jirti dhaqaa irraa hordofaa isiniin jenna, irraa baradhaa isiniin jenna. Amma immoo gara barnoota viidiyoon qabadhee dhufeetti achi isin dabarsa. Viidiyoo kana hanga dhumaa qofti na wajjin laaluu qofti hin dagatina isiniin jenna. Kunoo appilikeeshina tokko isin barbaachisa waayifaa ollaa keessan jiru cabsitanii itti fayyadamuudhaaf appilikeeshina tokko isin barbaachisa. Appilikeeshina kana pilaastoorii keessa galtanii gabbuufachuu qabdan. Baay'ee takka salphaadha naman dhibu. Iddoo sarchii kanatti qeerri paarkoodii kan jedhu itti sajjaltan jechuudha. Qubee gurguddaadhaan sarchi barreessitanii akkatti isiniif baasaa. Inni jiru kun hedduudha. Kan bara 2025 kana gabbuufachuu qabdan jechuudha obboleeyyan kiyya. Isa bara 2025 qabu kana gabbuufattan. Isa yeroo ammaa tana keessatti isin fayyadaa jiru kana gabbuufattanii haala salphaadhaan itti fayyadamuu dandeessan. Appiin meegabaayitiin isaa baay'ee xiqqaadha. 9.58 bichaadha. Yeroo gabaabduu keessatti gabbu'a. Appilikeeshiniin nuuf gabbu'ee jira. Haala amma isin agartan kanaan ani ammoo open godheetiin seena. Open godhee yeroon seenu akkatti hayyama kenniif jechaa jira. Hayyama hin kennaa baachiftuun kun bakka tana haala kanaan isiniif baasa. Haala kanaan yeroo inni isiniif baase isin waan kana cinaacha lamaan qabdanii yookaan akka barbaaddanitti irraa shoot gootanii gaafa irraa shoot gootan irraa yeroonii fi shoot gootan jawwaala keessa mataa gubbaa gad harkiftanii yeroo mataa gubbaa gad harkiftan jechuudha bakka tana dhuftanii haala kanaan itti galfattanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Yeroo bakka tana dhuftanii akkasitti waan irraa sarchi gootan san bakka tana dhuftanii akkasitti irraa suuraa san asitti galfattanii communication isiniif ta'ee jira jechuudha karaa salphaadhaan. Akkasitti akka irraa barattan abdiin qabaa. Hanga barnoota biraatii walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jenna.